Ani Donald Trump halkanidhaa erga pireezidantii Ameerikaa ta'uun kakuu raawwateen booda ajajawwan pireezidantummaa jajjaboo mallatteessuu itti fufee jira. Murteewwan inni dabarsee fi wantoota bira nutti himuu fi waayilii Zalaalam Taaddasaa na biraatti argama. Zale Trump waan hedduu Ameerikaa keessatti akka jijjiiruu fi gaafumduul na filadhaa himaa ture. Akka dhugum godhu garuu namni hedduun hin aman ture. Amma kun kakateen fedhii Ameerikaa dursuun waan maallaqa isaaniif qosu mallatteessee fakkeenyaaf amma US dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa akka baatu ajaja. Wantoonni biraa kanneen mallattees maal fa'a? Hayyee asilee galatoomi Trump kaleessa yeroo hin balleessine daqiiqaa tokkollee murtoowwan jajjaboo dabarsuu barbaade dursee murteessee dhufe kalee hojiirra akka oolchuu labsee jira. Isa keessaatiin wanti guddaan akka addunyaatti miidhaa guddaallee dhaqqabsiisuu danda'u Ameerikaan dhaabbata fayyaa addunyaa keessaatii ba'uu isheeti. Akkuma beekamu Daarektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom lammii Itoophiyaati. Isaanillee komatanii jiru. Dhaabbata ofiishee hundeessite keessaatii Ameerikaan bahuun waan sirrii miti jedhanii komatanii jiru. Kanaan duras Trump dhaabbileewwan gurguddoo addunyaa irratti Ameerikaa keessaa baasuu barbaadu ture. Isaan keessaatii tokko dhaabbata fayyaa addunyaati. Kun immoo fandiiwwan dhaabbatichaa irratti rakkoo guddaan fida jedhameeti kan eegamu. Sababni isaa biyyoota addunyaa miseensa ta'an hunda keessaatii tokko shanaffaa kan ta'u Ameerikaatu fandi taasisa. Maallaqa guddaa Ameerikaatiif oolchuu barbaadanii jiru jechuudha. Kan biraa dhaabbata guddaa Ameerikaa keessaa baasuudhaatiif Trump murteessan keessaatii tokko neetoodha. Neetoon illee akkasuma maallaqa guddaa Ameerikaan kan irratti baastuudha dhimma waraanaatiif. Biyyoonni kaanis qixa Ameerikaa kaffaluu qabu. Kanaan ala keessaatii baana jedhanii yeroo marsaa duraa aangoorra turanis akkasuma doorsisaa turanii Trump wantoota kanneen amma dhuga'umsaa jiru. Dhimmi guddaan dhimma jijjiirama qilleensaati. Jijjiiramni qilleensaa Ameerikaa Awurooppaa kan jedhuu fi addatti kan biyya tokko miidhu miti. Ameerikaan biyya guddoo warshaalee gurguddoo addunyaa qabduu fi faalama qilleensa addunyaafillee isaantu qooda guddaa fudhata. Ammoo waliigaltee jijjiirama qilleensaa akka Paaris keessaati Ameerikaan akka baatu ifatti labsanii mallatteessanii jiru jechuudha. Kun immoo kanneen dhimma jijjiirama qilleensaaf falman hedduu dheekkamsiisee jira. Garuu waanuma eegamu ture Trump gara aangootti kan deebi'u yoo ta'e maaltu dhufuu akka danda'u ni beekama. Duraanuu hime namaata amma deebalee duraanuu kari godhaa dubbate sanuma hojiitti hiikee jira. Biyyoonni Awurooppaa hedduun isaanii of qopheessaa turanii sanuma hojiirra oolchee jira jechuudha. Kan inni waniin ni mallatteessee daa'imman godaantota seeraan al US keessatti dhalatan lammummaa hin arganne gochuu fi kuniin waan ammaatti ta'uu danda'a. Trump dhimma godaantota wajjiniitiin murtoon jajjaboo akka fudhatan beekamaa ture. Kanaan dura Obaamaa ture murtoo jabaa fudhatee kan isaaniitiif mirgi isaanii akka kabajamu kan taasise. Amma garuu Trump maatiin isaanii viizaa yeroodhaaf kan argatanis yoo ta'e Ameerikaa erga seenanii daa'ima dhalate lammaffaa immoo lammii kan hin taane Ameerikaa keessa maatiin isaanii achi keessa osoo jiraatanii kanneen dhalatan mirga lammummaa akka isaan hin arganneetiif murtoo dabarsanii jiru. Asiin dura beektaa warri Afrikaa kan hedduun dubartoonni kan ulfataan Ameerikaa deemanii achi da'an akka ijoolleen isaanii lammummaa argattu. Kunam dhaabame. Kun dhaabbate jechuudha. Sanuu hafee ijoolleen godaantotaallee ka godaantota ka achi keessatti dhalatanillee karaa seera alaatiin Ameerikaa kan galan hedduun ni jiru miti. Ijoolleen isaaniillee lammummaa Ameerikaa kan arganneetiif murtoo dabarsanii jiru jechuudha. Kun Trump walumaa galatti haala siyaasa addunyaa yookaan laandiskeeppii siyaasa addunyaa kana nama jijjiiree jechuun ni danda'a. Wanti bira zalee maqaa biyyoota fakkeenyaaf Gulf of Mexico gara Gulf of America jijjiiruu fa'aa Canada fa'aa qabachuu fa'aa Greenland fa'aa waan hedduu haasa'ee ka Canada kan inni Canada Ameerikaa jalaa deebisuu fedhu kan warri Canada deebii kennu qaba. Isteetii 51 taate Canadaan osoo jala galtee Ameerikaa keessatti waamamte faayidaa hedduu argatti. Ameerikaa akkamitti ijaaramuu dandeessi jedhee durumaan hawwii qabu dubbatee ture. Trump expansionistii fakkaata miti akka malee agriqaalee miti. Lafa kaba bal'ifataa jiru fakkaata. Greenlandiin akka inni gaafatee jiru Denmark jalatti dhaqabamtee kan jirtu Ameerikaan mirga sana dogongoraa jedhe. Denmark jalgaluunis dogongora hamaa ture jedhe. Uummati isiin qabdullee hedduu miti as gara Ameerikaatti yoo deebi'an kun immoo dhimma security yookaan dhimma nageenya Ameerikaa yaaddoo waanta ta'eedhaatiif sanaaf lafa sana ni barbaannallee jedhee jira. Garuu kan Kanaadaa abjuudha jedhanii jiru. Muummichi ministeeraa Kanaadaa Justin Trudeau garuu deebii tokko kennanii jiru. Trump oomishaalee Kanaadaan gara Ameerikaatti ergitu irratti taarifa % 25 dabarsanii jiran. Chaayinaa irratti meeqa dabarsu jennee eegna. Yoo Kanaadaa yoo akkas godhan. Kanaaf Justin Trudeau akkana jedhan. Yeroon golden age yookaan yeroon Ameerikaan itti badhaatu yookaan itti guddattu amma jedhanii yeroo dubbatan
dubbatanitti abjuu isaanii milkeessuuf isaaniin ni gargaara. Garuu jedhan Ameerikaa keessatti oomishaalee adda addaatiif biizinesii adda addaa kan qaban ijaarsa manneetiif kanneen oolan maddi annisaa hedduun kan argamu Kaanaadaa keessaati. Kanaaf isaaniin gargaaraa jedhan. Kana jechuun nutu isinitti gurguratan nunis taarifa daballee gurgurra kan jedhan fakkaata. Doorsa isaaniif kan deebii kennan fakkaata. Dabalataan oomishaalee adda addaa kan akka sibiilota adda addaa alumineemii wantoota murteessoo ta'an Kaanaadaa irraati argatu waanta ta'eef nunis qophiidha isaaniin deeggaruuf jedhan. Kana jechuun oomisha keenya nunis isaanitti gurgurraa waan ittiin nu doorsaniin qaban kan jedhu fakkaata. Justin Trudeau'n kan isaan dubbatan jechuudha sile. Wanti biraa kan miidiyaa hawaasaa irraasu jiru kan Tiraampiin jedhe keessaa waan dhimsaalaa akkuma argateen Tiraampiin Ameerikaa keessatti amsaalii lamaa jedhe dhiiraaf dubartii jedhe kunin dhiibbaa akkamii qaba Ameerikaa keessatti. Kanaan dura seera tokkotu jira diversity equity and inclusion kan jedhamee beekamu sun ammumaan akka haqamu Tiraamp labsee jira. Kanaaf Ameerikaa keessatti kan nuni beeknu saala lama qofaa kunis dhiiraa fi dhalaadha wanti biraa hin jiru jedhanii jiru. Namoonni dhiirarraati gara dhalaatti yookaan dhalaarraa gara dhiiraatti saala jijjiirratan yookaan saala adda addaatti waamamaa turan hammattummaan isaanii mirgi isaanii akka Tiraamp jedhetti kan haqamu ta'a jechuudha. Kanaaf namoota hedduun dhimma kana keessatti hammataman mufachuun isaanii waan ooluun fakkaata. Galatoom Zalaalem. Galatoomas. Dhawa kaabaa aanaa yaaya gullaaleetti abbootiin seeraa reebamuu fi doorsifamuu hordofee tajaajilima murtii addaan ceeti. Sanbata dabree abbaan seeraa obbo Jineenus Nagaasaa jedhamu qaamolee nageen mootummaa fincila jedhamuun to'atamee miidhaan hamaan erga'ee hospitaalaatti yaala argachaa jira. Waan mudatee akkanaatti BBC'tti hime. Kottuun barbaadan baadhanii maaliif nu barbaadan jennaan gara lafaatti fuunee walitti himna waan jedha wayii kaasanii gaafa lafarra qaqqabu gamoo raawwee jechuudha. As ture idduma kanaadhaanii asiin turaa balleessaan kiyya maalinni jedhee gaafatu sanaaf deebii kennuu hin barbaadne taa'ee yeroo dheeraadhaaf bilbilaan iddoo adda addaatti bilbilanii erga haasa'anii booda miseensumti humna fincilaa uffata yookiin yuunifoormii humna fincilaa kana uffatanii dhufanii sanaa booda akka isaan na fuudhanii gara kaampii nageessan itti mama kottodhamee gaafanii garsaatti deemaa osoo hin jiru achumatti kaballaadhaan boo sanaa fi gurra kiyya walitti qabanii haga gurri kiyya nama daawutti raawwataniiru. Erga kana godhanii osoo nadhiisanii kilaasii mana qorqoorroo gubbaan qorqoorroo jalli qorqoorroo dhiphoo wayii keessa na geessisanii gaafan seenu daqiiqaa muraasa dhufanii immoo na waamani gaafan gadi ba'u booksii fi bitichoo caammaa kaskisii kanaanii nadhiisanii isaan gara waajjira isaanii dugda duubara na dabarsanii hundi isaanii namni ja'a. Inni kaan tokko qabattoo sadii darrabatee karaa sibiila isaatiin mataa keessatti gadi nagarafaa haga ijjiitti jedhadutti fuula kiyyaa mata adda addaarraa qaba. Jaan isaanii wal harkaa fuudhaniis kun asiin wajjin nadhiis kun as dabarsaa lafti isaa gara gaantii dhagaadha. Dhagaa gurguddaa caccabuuf taa'e narratti na kuffisanii akka barbaadan na dhidhiisanii narra deemanii gaafa itti hafuura baafachuu danda'u. Mataa kiyya akka nama buufa reebu mataa keessa si gadi caammaa isaanii kanaatiin na dhidhiisaa kallattii adda addaa laphee kiyya dubbii haga kalee kiyya cinaachi hundayyuu baay'ee na dhukkuba. Mana duraanii sanatti na deebisan. Mana kana keessa immoo erganii seeraadhaaf ciisee ol jechuun namni saguutti raawwatee booda immoo namni sadii taa'anii immoo dhufu balbala banatanii erga seenanii booda kamii abbaa murtii jedhanii anis haga nareeban duraan nareebanii waan ta'eef miidhaan qaqqabis nafa qaqqabeera amma tarii na baasuuf jedhanis keessa biyyatti yaadeen abbaan murtii anadhaa jedheen xiqqoo iddoon ciisu ol jedhee gaafanii ittimu kaskisii yookiin caammaadhuma kaawwatan kanaan mataa kiyya lafatti gadi deebisanii haga barbaadanii erga na dhidhiisanii na reebaa oolanii booda abbaan murtii eenyu hin to'atu siin jedhee to'annaa jala oolu kan jedhu eenyudha. Jedhanii haga barbaadan erga na reebanii booda waardiyyaa dubartii wayii dhuftee bakka isin gaafottaa dhiisa baasana caalattee isheen narraa fuutee baati. Kana booda sa'aatii dheeraa argamsiisaa ture. Sa'aatii tokko walakkaa booda natti fakkaata. Sa'aatiin harkaa yoonnatti gara galgalaaatti deemeera waan ta'eef sanaan achi erga baanee booda ammas namni lama ta'anii immoo dhufanii akkasii ajajaa wayii natti fakkaata. Nama aangoo qabu wayii gadi na baasanii alatti erga na teessisanii booda maal balleessite waan jedhu na gaafatanii. Kan gorsa wayii naa kenni bakka uffata sirratti babbadifata ofirraa xaxaragadhu caammaa kee kaawwadhaatii amma dafa asii deema
nuun jedhani. Kanaan gara mana kiyyaatti deemee gaafa mana kiyya qabu baay'ee waan na dhukkube. Seeronni kiyyaa fi pirezidaantii mana murtii aanaa Ajajaa Gullallee obbo Zannabaa gara mana yaalaa yookaan buufata fayyaa magaalaa Fittaal nageessanii isaanis achitti yaala barbaachisu nyaataa fidanii miidhaan ammaa fi nama qaqqabe baay'ee reebicha baay'ee ulfaataa fi cimaa ta'eera. Naannoo dugda kiyya cinaacha lamaanii fi kalee kiyya lamaan akka humnaa ol kan na dhukkubuu fi mataa kiyya keessallee ani na dhukkubuudhaan miidhaan gana hin jedhamne nurratti raawwateera jechuudha. Qaamuma mootummaatiif hojjennaan isaanis mootummaadhumaaf hojjetu kunis eenyuuf akka hojjetu hin beeku ammaaf. Aanaan Yaaya Gullaallee aanota Shawaa Kaabaa rakkoo nageenya qabanii fi hidhattoonni keessa socho'an keessaa tokko. Haal nageenya aanichi keessa jiru hordofee mana murtii aanichaatti abbootiin seeraa tajaajila dhaddachaa kennaa turan abbootii seeraa lamqoof isaanis reebamanii waan doorsifamanii fi tajaajilii addaan citu pireezidantii mana murtii aanichaa obbo Zannabaa Nagaash BBC'tti hime. Abbaa seeraa isaan lama qofa qabna waan ta'eef hojii dhaddachaatti wal qabatee hojii tajaajilli nuti kennu tokko hin jiru jechuudha. Guyyuma san galgala mana yaalan geessee abbaa seeraa kana baay'ee akka miidhame kaleessaa mucaan kallattiidhaan of danda'ee deemuu hin dandeenye bariisaa konkolaataa waajjira qonnaa kadhannee riifar jedhanii gara maatii haa galu jedhanii gara hospitaalii hoolotaatti akka yaalamaa jirudha achuu adeemsarraa akka jirudha ammas gara biraatti yaalamuudhaaf mucaa miidhaan qaamaa cimaan akka irra ga'edha jechuudha. Abbaa seeraa tokkichi Qananiisaa jedhamus gara maatii galeera jechuudha doorsifameera. Galgala gaafa kutaa isaaniitti itti galan humni guyyaa reebicha raawwate kun dhaqee kilaasii isaan kireeffatan maddiidhaan immoo qabatan alga. Galgala sana ammas reebicha lammaffaadha waan jira sodaatanii ba'a jedheeni ijoollee bira bulanii baay'ee asii baqatan jechuudha. Haalli abbootii seeraarraa haalli kun yoo itti fufe amma qaamolee mootummaati jettan waan kana kan raawwate adeemsa seeraa irratti dhiibbaa akkamii qaba gara fuulduraatti hojii haalli itti fufuun danda'amu maal fakkaata? Egaa abbootii seeraa badii balleessaniif sirni itti gaafatamummaa hin qabne jechuudha. Abbaan seeraa adeemsi itti to'atamuu danda'u qaama nageenyatiin yakka cimaa harkaa fi harkatti raawwatee yoo qabame qofaa fi kanaan ala garuu yakka biraa raawwatee yeroo waan dhiyaatu ta'e immuniitiin yookiin immoo mirgi himatamuu dhabuu kun irraa ka'ee karaa mana murtii waliigalaa kallattii san itti to'atama. Kanaaf kanatu cabee raawwatamee namoonni yakka kana raawwatan itti gaafatamummaan hin mirkanaa'oo ta'e amma yeroon already adeemsarraa akka jirudha. Godina waliin wanti dubbachaa jirru namoota kanarratti yeroon dhiyaatee to'atamanii itti gaafatamummaan haa mirkanaa'udha kan jirudha. Kanaan alatti haala kanaan itti fufa'oo ta'e isaatiifuu mirga isaan kabachiifne mirga hawaasaaf dhaabbatee hojii dhadhachaa hojjeta. Wanti nama jechisiisu hin jiru hin ulfaataa jechuudha. Akkaataan namni itti hamilee horatee borus hojii abbaa seerummaa kana hojjetu hin jiraatu. Tole baay'ee galatoomaa. Galatoomaa isinis. Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma beekamu oddoo ijoo guyyaa irraati qabannee akkuma dhageessan kan BBC Afaan Oromoo dhageessan kana itti aansuudhaan oddoo ijoo torbee kanaa kan qabannee isin dhiyaannu ta'a. Akkuma beekamu biyyoonni yeroo ammaa dorgommii addunyaa jirtu kana keessatti Raashiyaan Vaandaamin Puutiniin dhaabbata Biriks irratti uummata biyyoota Afrikaa irraa biyya diidda yaamuudhaan achi kan jiranidha. Kana irratti immoo hooggantoonni Afrikaa lama kanneen wal lolaa jiran Piraayim Ministeerri Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi pireezidaantiin Ijiipti Abdul Fattah al-Siisiin fuulatti Raashiyaa kanatti wal arganii jiranii. Sababa kanaan Puutiniin rakkoo kana gama nagaan gama mariitiin xumuruu hin dandeenya jedhaa jira. Kanaaf yeroo ammaa kanatti isaanillee ibsa miidiyaadhaaf kennaniif turanii ammaan dura. Kanaaf yeroo ammaa kanatti Puutinillee Abiyyi gargaaraa waan jiruuf waan achi argamu kan harka nutaa walgahii guyyaa lama akkatti fufuudhaaf jechee jiranii. Gamanumaanuu warreen nu dhaggeeffattan like, share, subscribe godhuun yaada keessan nu barreessaa komentii kana yaadni keessan hamilee nu fannaa isiniin jenna. Galatoomaa.